aktivistii ta'uu fi gaazexeessaa ta'uun biyya kana keessatti baay'ee wal makee jira. Gaazexeessaa ta'uun dhugaa gabaasuu yookiin dhugaa himuu jechuudha. Waan biraa miti. Yoon baay'ee simplified definitioniin isaa dhugaa himuu wanni biraan qabu. Biyyoota Afrikaa Saharaa gadii gaazexeessitoota hidhan keessaa Ijiptii fi Eertiraatti aantee Itoophiyaan biyya sadaffaadha jedheetu yookaan ibsa baase. So wantoota akkanaatu dhageenya maqaa biyya keenya gaafa qabu waan walabummaa miidiyaatiin wal qabatee akka Itoophiyaan keessa walabummaa miidiyaa kan jirre biyya gaazexeessitoonni keessatti hidhamanii biyya firiidamiin pireesii keessa hin jirre akka kanatti ilaalamu. Kuni waan mataa isaatiin irra deebi'amee qorannoo mataa isaa barbaadudha. Ani garuu akka nama gaazexeessaa tokkootti, gaazexeessaa biyya kana keessatti hojjetu tokkootti, keessaayyuu immoo miidiyaa critical reporting kan jennu yookiin qeequmsaa fi waan akkanaa gabaasawwan akkanaa hojjetu kan miidiyaa akkasiirra hojjedha. So ofii kooti miidiyaa akkasiirra toon hojjedhu biyya kana keessa walabummaan miidiyaa hin jiru yoo jedhe sobuu ta'a jechuudha. Kanaafuu rakkoon jiru maayinni akka gootee kan yaadu gara ogummaa gaazexeessummaatti nu geessa jechuudha. So professionalismiitu rakkoo qaba. Professionalismiin gaafa rakkoo qabaatu immoo walabummaan miidiyaa jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu gaazexeessaan tokko professional ta'e yookiin akka ogummaansaa isa ajajutti eegee yoo hojjete rakkoo waan jiru natti fakkaatu. Garuu gaazexeessummaa kana ogummaa kana waan adda addaa wajjin gaafa walitti hidhamaa deemu fedhiin siyaasaa jiraachuu danda'a, intarastiin adda addaa jiraachuu danda'a. Gaafa kana wajjin gaafa walitti hidhamaa deemu gaafa sana wanni amma jennu hidhaan wanti biraa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo ogummaan gaazexeessummaa professionalism inni jennu hin jiru yoo ta'e miidiyaa walabummaa miidiyaa eeguun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu rakkoo guddaa waan achitu natti fakkaata. Sun immoo maalirraa dhufee qabxii gabaabaa waan baay'ee akkan dheerannee fi waan baay'eetu gaazexeessummaan in terms of professionalism yookiin ogummaatiin rakkoo hedduutu jira. Garuu achi keessaa tokko kan isaan gaaffii irratti tokkodhaaf yaale waa'ee aktivistummaati. Aktivistii fi aktivistii ta'uu fi gaazexeessaa ta'uun biyya kana keessatti baay'ee wal makee jira. Gaazexeessaa ta'uun dhugaa gabaasuu yookiin dhugaa himuu jechuudha. Waan biraa miti. Yoon baay'ee simplified definitioniin isaa dhugaa himuu wanni biraan qabu. Aktivistummaan immoo waan tokko dhugaan achi jiraachuus danda'a, jiraachuu dhiisuus danda'a, garuu waan sana leellisuudha. Gaafa nuti garuu profeshinii keenya keessaa baanee aktivistii siyaasaa gaafa ta'e deemnu, aktivistii waan biraa gaafa taanu, intarastii mootummaattis, intarastii dhaabbata biraattis, waan biraattis bu'aa deemna waan ta'eef dhiibbaan biraa jiraachuu danda'a. Gaafa sana walabummaan miidiyaa hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Kanaafuu qabxiin ijoon professionalismiidha. Isarratti fuulleeffannee hojjechuu qabna yaa'u kaasumanii waan dheeressinatti fakkaata nuuf galcha. Aktiviizimiin dinagdee irrattis haa ta'u, siyaasa irrattis haa ta'u, environmental aktiviizimiis haa ta'u, waan fedhe irratti haa ta'u goolii mataa isaa qaba. Itis to influence the people. Ani garuu akka gaazexeessaatti yeroo dhugaa himu namni odeeffannoo koo fudhachee dhaggeeffachuu dhiisee I don't care. Odeeffannoo himuudhaan I don't care maaliif hin jedhe careless ta'uu kun akkas jechuudha. It depends. Kontentiin ilaaluu irratti hundaa'a. Dhugaan himuu irratti hundaa'a. Dhugaa barbaadudha jennee irra miti. Dhugaa sana utuu asii fakkii hin saaqiin dhugaan sun garuu amma dhumaatti penetrate goonee uummataaf fiduu dandeenya taanaan sababatti miidiyaan keenya successful hin taane hin qabu. Aktiviizimiidha taanaan immoo jabaannee cimnee filoosofikaalii cimuu danda'uu qabna, politikaalii cimuu danda'uu qabna, beekumsa dinagdeedhaan cimuu danda'uu qabna,
beekumsa karaa adda addaas cimuu danda'uu qabna. We have to influence. Maaliif public attitude hin gochuudha waan ta'eef hojiin keenya jechuudha. So kanarratti adda ba'u wantoota kana lamaan adda baasanii deemuun maaliif success keessanii warra media industry galtanii jirtaniif success keessanii baay'ee murteessaadha. Asiifachi jechuun tariitii identity keessan of ijaaruu keessatti image keessan biundi gochuu keessatti baay'ee rakkoo waan qabuuf adda baasanii deemuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Haala kanaan fudhachuun gaariidha. Gaaffii kee xiqqoo akka gabaabsitu yeroo keenyaaf akka dhimma itti baanuu fi aktiivizimii fi joornaalizimiin akkas erga jennee waa'ee naamusaaf gaazexeessummaa akkas erga jennee gaazexeessaan tokko gahaa ta'uudhaaf naamusa eeguudhaaf akkasuma ga'umsi isaa maal akkamitti leenjifama jalqabbii irratti ga'umsi gaazexeessaa maaliin ilaalama naamusa eeguun isaa ta'u eegsisuun isaa ta'u kanarraati addunyaa barsiistan keessatti addunyaa leenjistan keessatti saayinsii maal jedha naamusa eeguufis waan ammaa kana adda adda baasee beekuufis. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Gaazexeessaan tokko gaazexeessaa jedhamuu fi tokko iskiilii isaa qabaachuu qaba. Iskiiliin jiraachuu mala. Lammaffaa iskiilii isaa qabu sana iskiilii gaazexeessummaa qabu sana beekumsaan yookaan tireeningiidhaan jabeeffachuu danda'uu qaba. Maaliif gaazexeessummaan odeeffannoo namarraa fudhanii namatti dabarsuu miti baay'ee. Gaazexeessummaan beekumsa dinagdee irratti hojjettoota beekumsa dinagdee sirriitti qabaachuu danda'uu qaba. So kanaaf basic training qabaachuu qabda jechuudha. Siyaasa eeguu barbaaddoota akka gaazexeessaatti siyaasaa ta'uu barbaaddoota beekumsi siyaasaa baay'ee barbaachisaadha. Entertain gochuu barbaaddoota filosoofii entertainmentii sirriitti aartii sirriitti qorachuu danda'uu qaba. Haala kanaan sirriitti of dubbisuu danda'u kitaabota basic training formal training yoo afeeyyuu ammam keenyatu waan hojjechuuf jennu waan fuuldura hojjechuuf jennu dursinee nama tokko yoo fakkeenyaaf keessummaa tokko gara miidiyaa keenyaatti waammannee dhimma dinagdee irratti isaan gaafannoo ta'e dhimma sana irratti ammam gadi fageenyaan ofii keenya beekumsa qaba. Ammam of qopheessineerra yoo ofii keenya beekumsa qabaanne malee gaaffii jabaa gaafachuu hin dandeenye. Kanaaf barnoonni yookaan dubbisuun beekumsaan of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun tokko. Lammaffaa gara itiksiin barnoota keessanii hin jiru. Loojikii barachuudhaan itiksii joornaalizimii barachuudhaan kan hin jiru. Dhiifama naa godhaafi kana dubbachuu godhaafi namoonni baay'een akkasumatti barnoota formaalii otoo fudhatiin hojii gaazexeessummaatti galanii successful ta'an baay'ee. So short term training isin jira karaa adda addaa beekumsa kan horatanii hin ta'a. At the end of the day yeroo hundaa gaazexeessaan yeroo hundaa milkaa'u. Maaliif yeroo hundaa milkaa'u? Namoota adda addaadhaan inni qunnamaa deema. Namoota fedhii addaa qaban inni qunnamu guyyaa guyyaatti kan inni gaafatu gaaffii inni dhiyeessu namoota chaalenjisa godhanidha. Gaazexeessaa mudachuu danda'u. So akka barreetti jiraachuun guyyaa tokko chaalenjii nutti fiduu danda'a jechaadha. Nama baay'ee cimaa akkasumas nama baay'ee influensii gochuu barbaadu fedhii addaasaa keessa miidiyaatti dabarfachuu barbaadu kanatti barbaadu dhiisee namoonni akkasiin hubannamuu danda'a. So we have to learn the behavior of people. Behavior namaa sirriitti amala bakka inni oolu siyaasa even background isa sirriitti qorachuun kitaaba dubbisu sirriitti qorachuun hiriyaasaa dura background research baay'ee barbaachisaadha. Successful ta'uudhaaf jechaadha. Keessumaa warra talk show argitookii waan akkasii irratti dhiyeessaa jirtanii wantoonni akkasii chaalenjiin akkasii sun maaliif wantoonni achirratti rakkoon nu mudatu hundumtuu beekumsaan deebisuudhaaf itiksiisaa sirriitti hubachuu danda'u qabu. Isaaniin barsiisuu hubachiisuu danda'u qabu. Isaan caallee argamuu danda'u qabu. Isaaniin caallee sirna gaazexeessummaa yoo gastii fayyumaan lolu beekamu ta'uu itti himuu danda'u qabna. Sirna dhabuun sirna gaazexeessummaa miidiyaa irra jirraa innee seera gaazexeessummaa yeroo dhufu
Ani inni inform gochuu dhufe publikii ta'uusaa interestii mataa keessaan kan sirriitti itti ibsuudhaan iteeksii kana sirriitti hubachuu kana hubachuuf immoo sirriitti ofii keenya gadi qabnee dubbisuu fi beekumsa isaa horachuu baay'ee barbaachisaa ta'uu yaada. Addunyaa kana irratti miidiyaan mootummaa afurfaadha jenna. Mootummaa afurfaa waggaa jennu waan baay'eedhaan ibsuu dandeenya. Nuti miidiyaa akka mootummaa afurfaatti dhimma itti ba'aa jirra jettee yaadda. Saayinsiidhaan isa ta'u qaama dubbatti gama naamusaaf gaazexeessummaadhaan isa ta'u waan amma beekiinis kaasu atis kaasaa walti booda kan ziriitis kaasuu danda'a isallee hubanne garuu addatti mootummaa afurfaa waggaa jennu dhimma itti ba'aa jirra. Akkamitti wal dhimma itti ba'aa? Baay'ee gaariidha. Akka mootummaa afurfaatti the fourth state maadda guddinni siyaasa dinagdee irra geenye jirru homaan jiru gaariidha garuu chaalenjiin jira ammayyu chaalenjiin jira maaltu jira nu bira bilisummaan hin jiru jechuu hin danda'u utuun bilisummaa argadhee isinitti haasaa jiru jedhee obboleessi koo beekaa sirriidha bilisummaa arganne sanatti sirriitti fayyadamaa jirra nuti maal hubachaa jiranii gaazexeessitoota maraa irraayyuu sodaa cabsanii ba'uu dadhabuun hubachaa jira. Gaazexeessaan of laatu taanaan sodaa hin cabsu taanaan sodaa jiru influensi gochuu hin danda'u taanaan akkamittiin akka foorsi isteetitti akka qaama mootummaa tokkootti hawaasa kana sirna hawaasa dinagdee kana guddisuu keessatti shoora isaa ba'uu danda'a. Sodaa guddaa jiru kana cabsuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf yeroo hundaa peace building keessatti gahee miidiyaa maalidha jedhee yeroo gaaffiin gaafatamu nan dhagaa kanarratti yeroo showuun tokko paaneliin tokko gaggeeffamus nan arga. So are we ready? Nuti waa'ee peace joornaalizimii dubbachuudhaaf qophaa'uudha. Maaliif yeroo waa'ee peace odeessinu waa'ee nageenya dhabuu kaasuu hinafu. Mootummaan immoo ishee sana maaliif ija qalbiidhaan ilaaluu barbaada? Maaliif miidiyaan akkuma nagaa fiduu danda'u nagaas nama dhabsiisuu danda'a. Ani mootummaan ija qalbiidhaan kana ilaaluu danda'uu isaatti nan gammada homaa rakkoo qabu. Maaliif backfire yeroo godhu wanta akkasii baay'ee ulfaataadha wanti itti deemu ta'uu danda'a waan ta'eef. Garuu mootummaa influensi gochuu dandeenyeerra sodaachuurraa hojjechuu wayya jennee namoota meeqan keenyatu kutannoodhaan itti galeera. So kanaani sodaadha kanan argu waan ta'eef haala kanaan akka qaama mootummaa tokkootti hawaasa dinagdee keenya hawaasa keenya keessa gallee mootummaa irratti dhiibbaa uumnee poolisii jijjiirsifnee sirna siyaasaa jijjiirsifnee sirna dinagdee jijjiirsifnee hojjechuu keessatti ammayyuu hanqina guddaa jira. Maaliif ani beeku waan ta'eef wanta argee hanga hunaa hin qabu waan ta'eef amma dhiyeenya kana wantoonni argamaa jiran jiru. Cabsanii ba'uun tokko jiru. Ministeerri OBN wanti hojjetaa jiru. Qorannoo investigeetiivii joornaalizimii kana uummatatti beeksisuu irratti duraanis hin turan haala adda addaatiin hin ture hojjetamaa ture. Amma garuu moor sooshaal miidiyaanis sana wanta walirraa fuudhuuf baay'ee vaayiraal ta'ee wanta hojjetamaa jiru keessumaa malaamaltummaa dhabamsiisuu irratti hojiin hojjetamaa jiru haala kanaan yoo itti fufe hojii bareedaa ta'anii yaada haala kanaan akka itti fufu immoo ammuma qaamonni kanarraa itti gaafatamummaa hojjetaa jiran sirriitti itti fufsiisanii namoota sanarra hojjetan jabina isaanii sirriitti beekumsa isaanii tireeningiidhaan cimsanii rakkoolee isaan mudatuu danda'an irratti akkaataa isaan ofirraa qolachuu qaban irratti sirriitti sappoortiif tireeningii laachuudhaan jajjabeessaa yoo deemanii influensi gochuun sun itti fufaa jedhee yaada haala kanaan. Tole galatoomii gara nazeetti dhufaa waan isaan kakaasan galtee guddaa ta'ee yaada jalqabarratti humni miidiyaan qabu humni isaa mootummaa fufaa jennee irratti jira isaa humni kun
nagaa fiduufis nagaa boreessuufis akkamitti isa jedhuuf isa guutummaatti itti fayyadamu. Waan baay'ee galmeen haa ta'u tuttuqan Dr. Gizaachonis etikaal joornaalizimii irratti waan jedhan qabu. Beekaan waa'ee joornaalizimii irratti gaazexeessaan Oromoo yookaan gaazexeessaan Itoophiyaa jedhamu hin jiru. Because journalism is a global profession. Akkuma hakiimii Oromoo jettu, hakiimii Itoophiyaa jettu, hakiimiin dhumanti lafa argetti nama arginaan inni maaktamu. Gaazexeessaanis gaazexeessaa Oromoo, gaazexeessaa Amaaraa, gaazexeessaa Itoophiyaa kan jedhamu. Iddoo argettu hundumaattuu gaazexeessaa. Gaazexeessaan immoo etikaal joornaalizimii jechuun jalqaba anaaf nama akka namaatti ilaalu quotationii jecha Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irra deddeebi'u tokko na Oromoon namaan nama jedha. Meeqan keessattuu yaadata jecha kana. Oromoon namaan nama jedha. Kanaan Boorana dhaqeen arge. Gaazexeessaan namaan nama jechuu danda'u irra jedha. Gaafa namaan nama jettanii etikaal joornaalizimiin ijoon isaa achi dhufa. Gaazexeessaan saayidii hin qabu. Saayidii gaafa qabatu nama walitti naqa. Nama silaa araaramuu danda'u araara addaan fageessa. Kanaaf gahee gaazexeessaan nagaa uumuu keessatti qabu hubachuuf jalqaba warri keessumaa ogummaa gaazexeessummaa keessa jiru humna miidiyaan qabu, humna nurka jiru, maayikii nurka jiruu fi chaanaalii nutti kennan maal gochuu akka inni danda'u hubannu taanaan fakkeenyaaf biyyoonni niwukileer hidhatan jiru. Kan akka Raashaa fa'aa, Ameerikaa fa'aa, Hindi fa'aa, Chaayinaan fa'aa niwukileerii qabu. Niwukileeriin kunii utuu dhukayeetii maal gochuu akka inni danda'u yoo hubatan ta'ee akkuma yaaliitti calluma dha'ee niwukileerii dhukaasanii nus balleessanii ofis balleessu jecha. Jaroonni kun humna niwukileerii qabu waan beekaniif utuma lola keessa jiranii niwukileerii kanatti amma yoonaan fayyadamu. Kana jechuudha miidiyaa jechuun humna inni qabu humna biyya balleessuu danda'u. Wanti nurka jiru humna inni qabu hammam akka ta'u beeknu taanaan garmalee itti fayyadamnaa jechaadha. Garmalee itti fayyadamnaan immoo ofis hin balleessina, biyyas hin balleessina. Kanaaf hojiin gaazexeessaa handa tokko nagaa uumuu keessatti gaafa keessumaa gabaasa bakka walitti bu'iinsi jirutti gabaasa gaafa deemnu garee qabachuu dhiisu loogii jechaadha. Garoon ga'uuna falan arganne maaliifi kaarikulemii koppii godhamedha kan hordofamu. Kaarikulemii koppii godhame hordofamu rakkoon qabu. Maalidha saayinsiidha waan ta'eef nuti gaazexeessummaa akka aartiittis akka saayinsiittis ilaalla. Maaliif akka aartiitti iskiilonni aartii tokkorraa barbaadan gaazexeessummaafis waan barbaadamaniif. Akka saayinsiittis beekumsi saayinsii hawaasaa gaazexeessaa tokkoof waan barbaachisuuf beekumsoota kanammoo fiigdota adda addaa koorsota adda addaa walitti qabeeti kan inni barsiisaa jiru. So interdisciplinary akka ta'u jechuudha. Karaa kana rakkoon jiru koppii godhamuun isaa akkuma jirutti ta'ee gara biyya keenyaatti fiduu dadhabuun adeemsa umurii qorannoo sadarkaa yuunivarsiitiitti waggaa 25 qofaan amma kan lakkoofsee jira. Erga sadarkaa yuunivarsiitiitti gaazexeessummaan barsiifamuu jalqabee wanti amma irra geenye oomaan jiru gaarii ta'ee fudhadha. Garuu kontekstuwaalaayis gochuu dandeenye irraa inni jedhu baay'ee hafa. Maalidha? Saayinsii akka jirutti saayinsii isaa fudhachuu yoo barbaanne gara biyya keenyaatti finnee aadaa qabna. Sirna dinagdee qabna. Sirna hawaasaa sooshaal interaakshiniin keenya maal akka ta'e safuu akkamii akkam walirraa barbaanna inni jedhu hin dagatama yeroo hundaa. Kana kaarikulemii keessa galchuun yeroo fudhachuu danda'a malee wanti itti yaadamaa jirudha sadarkaa qorannootti baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Oromoon miidiyaa isaa akkamittiin hoogganachuu qaba. Isa jedhu irratti gara fuulduraatti deemamuu mala yaadan akka kootti akkasitiin hin hafnu chaalenjii keessa turre irratti keessatti hin hafnu jedhee yaada waan ta'eef wanta saayinsii barannee gara sirna hawaasa dinagdee keenyaaf aadaa keenya duudhaa keenyaatti finnee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti keessumattuu piraktikaal kireeቲቭ indastrii irratti warri
show waan adda addaa hojjechaa jirtan sirriitti irratti hojjechuu dandeessu. Wanti isin dhorku hin jiru. Wanta amma hojjechaa jirtan san safuu wanta Oromoon barbaadu keessatti konteenti isaa keessatti qabiyyee isaa keessatti itti yaadanii hojjechuu jalqabuu dandeessu. Akka barnootaatti akka trainingitti garuu litereecharii afaan Oromootti jijjiiramuu qopheessuun xiqqoo qorannoo fi yeroo fudhata waan ta'eef karaa kana duubatti hafumsi jira. Duubatti hafumsi karaa kanaan jiru industirii isaa irratti rakkoo fidaa, rakkoo hin fida sirrii. Rakkoo hin fidaa garuu rakkoo kana cabsinee bahuu hin dandeenya. Maaliif kan hojjennu afaan hawaasa keenyaa dhaga'uun waan ta'eef. Wanta hojjennu baruu danda'uu qabna. Taargeeta audiyansii keenya sirriitti beekuu danda'uu qabna. Gooliin showuu kooti yookaan immoo gooliin miuusii kooti maalidha kan jedhu gaazexeessaan baruu danda'uu qaba. So sana baree hojjeta taanaan wantoota sanaaf barbaachisan barreessuun isa rakkisoo jaala kana keessatti maaltu barbaachisaa? Baalaansii gochuu barbaachisaa. Wantoota karaa qixa tokko yaaduu otoo hin ta'in namoota siyaasa adda addaa hordofantu biyya keenya keessa jira. Ga'umsa dinagdee siyaasaa, ga'umsa beekumsaa adda addaa warra qabantu biyya keenya keessa jira. Isaaniin sirriitti eessa jiru? So eenyuufan dhiyeessa? Sirriitti beekuun barbaachisaa. Kanaafi nama waan ta'eefan joornaalistii ta'uudhaaf qophaa'e jettanii fudhachuutu isinirra jiraata jechuudha. Ani namoota amma waltajjii kanarra taa'anii dubbatanii ka'anii wanti jarri hambisan jiraanan dubbadha jedhee miti nan as dhufee garuu waan dubbattu qabdaa jedhinaan jennaanan jechumaaf dhufee galatoo waan jedha carraa kana naa kennuu keessaniif dubartummaadhaan joornaalizimii keessa galanii hojjechuun akka inni itti cimu amma daqiiqaa tokko keessatti jalaa qusatan malee himanii fixuun hin danda'amu. Rakkisaadha garuu dubartiin hanqina qabdii fotuu hin ta'in barmaatii nuti duuba keenya qabannee dhufneetu nu keessas jira hawaasa keessas jira isa kan nu qabu garuu futtaafannee hiikkannee keessaa baanee adda duree ta'uu hin dandeenya. Hin danda'amu wanti hin danda'amne hin jiru. Yeroo isaa hordofnee deemuun nurra jira. Teknooloojiidhaan bilchina qabaachuun nurra jiraata. Dubbisuu qabna, dhaggeeffachuu qabna, waa ilaaluu qabna. Wanti isin hirka jiru kun cimaadha. An dur hakimii hin ta'a jedhe yaadeen ture garuu barsiistuun ta'e. Barsiistuu ta'ee yerootti nan hojjedhe keessatti baay'ee gammadoon ture. Eda hakimii ta'uudhaaf yaaduun kan koo sirrii miti jedhe yaadeen ture. Booddee waamichi jireenyaa gaafa joornaalizimiitti na waamtu akka tasaa yeroon itti seenu barsiistuu baayoloojii fi keemistirii ta'een gaazexeessituu ta'e. Hin danda'amu isiniin jechuudha. Dhimmi kun keessa keessan jiraannaan of dhaggeeffachuutu gaariidha. Of dhaggeeffattanii nan qabamuu qabu. Isa qabdan sana barumsaan dagaagsuu guddisuutu isinirra jiraata. Dhaabbanni reediyoo fi televezyiinii Itoophiyaa yeroo bara 1957 hojii jalqabu dubartoonni aadde Eleenii fi Taabotwaa jedhaman gaazexeessitoota turan. Dubartiin Gannat jedhaman afaan Amaaraa fi afaan Faranjiitiin qophii ijoollee qopheessaa turan. Haaraa miti dubartii ta'anii miidiyaa keessatti hojjechuun. Garuu filannoo sirbaa, qophii ijoollee, qophii dubartootaa yookiin immoo raawwachiistuu qofaaf filatamuun hin gahaa jettanii ka'utu sirra jiraata. Wantoota ciccimoo investigeeshinii oduu biyya alaa hiiktanii akka jirutti jechuudha. Afaan Oromootiin yeroo hojjettan afaan Oromootiin yaadaa, afaan Oromootiin barreessuu. Afaan Oromootiin yaadaa, afaan Oromootiin dubbachuun nurra jiraata jennee yaaduu qabna. Dr. Gammachuu Magarsaanis nan kaasa akka fakkeenyaatti waan afaan Amaaraa beeknuufis hin dhaggeeffanna malee wanti isin jettan namaan galuu jedhanii turan yeroo tokko. Maal jechuun barbaade afaan Oromootti gaafa himnu kontekstii afaan Oromootiin itti mul'ata jiraata. Himni ani waa itti dabarsuu barbaadu kun akkamiin jechoonni tartiibaan kaa'amuu qabu. Isa jedhus of keessatti qabachuun nurra jiraata. Waan baay'ee haasa'uun hin danda'ama garuu warri dubartootaa hundumaa hin dandeessu. An dhiiran gahuu, an dubartiidha jettanii yaadinaa. Wanti fedhe yoo isin bira jiraata mo'attanii ogummaa keessaniif of kennuutu isinirra jiraata. Galatoomaa. Durba dura hin dubbatanii jedhee Oromooni. Kanaaf baga dursa kennitaniif warra keessummeessitootaas namooti gurguddaan as jirtan of galchaan isiniin jedha. Hundumaa dursee
dhaabbata Dream akkasumas hundeessitoota geggeessitoota baga gammaddanii isiniin jechuun barbaada. Addatti immoo leenjifamtooti kun gammaddanii isaanii baga gammaddan naa jedha. Waan hedduu hin dubbannu yeroo hin qabnu gara fuulduraatti garuu yeroo hin qabaanna waan baay'eetu dubbatame kallattii gaazexeessummaatiin akka social entrepreneurii tokkootti waan dubbachuu barbaadu tokko duwwaan jala ureessinitti hima. Kallattii irra jiru kamirratti iyyuu spiritiin social entrepreneurshipii horachuu danda'utu nurra jira. Social entrepreneurship jechuun sabni ofii rakkina maalii qabaa? Rakkina isaa sanaaf ammoo furmaatni maali jedhanii yaadanii rakkina isaa qofa dubbachuutu hin taane madaa isaa qofa tuttuquutu hin taane maaltu madaa isaa fayyisuu danda'a? Maaltu rakkoo isaa fayyisaa jedhanii hojjechuudha. Kanaaf ammoo professional development yookaan gummaatti guddachuu tura. Professional developmentiin dandeettii kallattii irra hiriire hundumaatti dandeettii barbaachisu horachuu jechuudha. Professional development yookaan gaazexeessitooti keenya kallattii ogummaa keessanitti guddachuuf ammoo waan lama hin irraanfatina. Tokko career development dandeettiiwwan beekumsoota toora irra jirtan irratti isin barbaachisu yeroo hundumaa barataa adeemaa. Eebbifamneerraa, sartifikeetii fudhanneerraa, diploomaa fudhanneerraa, digirii fudhanneerraa, maastersii fudhanneerraa, PhD hojjenneerra jennee yoo rafne dhalooti dhufee nu darbaa. Kastamariin keenya yookaan immoo oodiyensiin keenya nu darbaa gatamaa adeemna. Keessumaatii bara citizen journalismii kana keessatti bara eenyuyyuu waan fedhe gad ba'ee dubbachuu danda'u yookaan immoo waan qubna bira qabus tira waan qabus waan dubbachuu danda'u keessatti qulqullinni ergaa keenya akkaataan itti dhiyeessinu baay'ee jabaa hin ta'u taanaan booddeetti hafnaa teenyee matuma boonyuutu barri keenya darbaa jechuudha. Inni itti aanu personal developmentii qabaachuu qabna. Ogummaa nuuf kenname kallattii kamiinuu itti guddachuu fi personal development. Personal development jechuun isin amma akka jirtanitti ilaalchi keessan, qaamni keessan, sammuun keessan, namummaan keessan kan wayye ta'uu danda'utu irra jira. Dhiyoodhuma kana waan ta'e keessa baasee dubbachuu waan nan barbaachifne kallattii baranne qofarra baay'ee beekne career developmentiidhaan baay'ee guddanne personal developmentiin keenya booddeetti hafa taanaan iddoo guddaatti nu salphisa. Kanaaf kallattii qabanne kallattii ogummaatti keessumaatii yeroo itti sabi keenya warra dhugaa dubbatu warra dhugaa barbaadu hedduu barbaade kana keessatti ogummaatti guddachuuf tokko ofii keessanii guddadhaa ilaalchatti beekumsatti guddadhaa lama dandeettiiwwan ogummaan gaazexeessummaa gaafatu horachuutti guddadhaan jedha. Xumura irratti warri buleeyyiin dargaggoota kana kallattii dandeenyuun haa gargaarru wal bira jirraa jabaadhaa Dream wiirtuu leenjii gaazexeessummaa jalqabaa Oromooti. Waan dhugaa jedhanii beekaa afaan dubbachaa jiranitti waan tokkoon dabaluu barbaada. Yes, ogummaa keenyaan dhugaadhaaf aantummaa qabaanna. Garuu ammoo saba keessaa dhalanne, biyya keessatti dhalanne, keessatti guddanne saba tajaajiluu qabna. Gaazexeessaan afaan Oromootiin tajaajilu baay'eensaa saba Oromoo tajaajila. Kanaaf saba kana dhahannaa onneesaa beekuun, madaasaa beekuun, waan madaasaa qorsu beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Yoo akkas ta'e jaallatamuunis qaama furmaataa ta'uunis salphaanatti fakkaataa isan irraanfatinaa amma sirra deebiin baga gammaddan jedhaa baga gammaddanii fayyaa ta'a. Ulfaadhaa mariisistoonni keenyas warri haasaaduu godhanis dubbii jajjabaa waan galaanuu ta'uu danda'u industirii miidiyaa Oromoo keessatti akkamitti socho'uun akka nurra jiraatu tajaajilli nuti ogummaa kanaan uummata keenyaaf laannu maal ta'uu akka qabu irratti kallattii gaarii arganneerra jedhee tayyaada. Kanatti taasisuudhaan sagantaan keenya yerootti namoota hangafoota keenya ta'an industirii miidiyaa Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffalan dhamaatii hedduu keessa darbanii cichoomanii miidiyaan Oromoo jabaatee hagar'aatti akka turuu fi warra karaa saaqan isaaniif yerootti beekamtii laannuu ta'a. Hundumti keenya aadaa wal galateeffachuu yerootti dagaagfachaa deemnurra geenya jirra yeroo ammaa kanatti. Kanaaf yeroo kana gara sanattan darba jechuudha. Akka lakkoofsa Abashaatti bara 1945 Oromiyaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii
Hayyuun kun barnoota isaanii biyya keessaa hanga biyya alaatti hordofaniiru. Sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti baratanii xumuran. Seenaa miidiyaa biyya kanaa keessatti raadiyoo Hararirraa haga ITVtti waggoottan 30 darbaniif aarsaa seenaan kaa'uu kaffalanii dhaloota dhufaa dhufaaf waan danuu ka'aniiru. Akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii 16 bara 1983 yeroo televezyiinii Itoophiyaa afaan Oromoo tamsaasuuf jalqabu namni foddaa televezyiiniin as ba'ee baga gammaddan jedhee isaan ture. Himaa sagalee misraachoo Looshaa Lookoo ogeessa guddicha miidiyaa Oromooti. Akka lakkoofsa Habashaatti bara 2003 sooroma yoo ba'anis bakka jiranitti hojiilee aartii Oromootiif galtee ta'an dalaguu hin dhiifne. Hojiilee hojjetaniin harka ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee namoota hedduurraa badhaasa fudhataniiru. Obbo Isaayyaas Hordofaa Miijanaa dhimmamaa umurii guutuu ogummaa gaazexeessummaa fi miidiyaa jennee jaalala qabnutti argisiisuudhaaf waraqaa galataa kanaa akka durkaa fudhatanii fi Obbo Isaayyaas Hordofaa gara waltajjiitti hamilee guddaadhaan naafeera. Warra irra jirruuf abbaadha hangafa. Obbo Warquu Gaaddisaa dhimmamaa umurii guutuu ogummaa gaazexeessummaa goonee yaadachuudhaaf gara waltajjii kanaatti isaan afeerra. Kabajaan gara kanatti nu afeera. Ulfaadhaa kabajamaa umurii dheeraa isiniif haa kennu isiniin jenna. Hamilee keessan. Gaazexeessaa Buleessa Inseenee Makuriyaati. Gara kanatti kabaja guddaadhaan nu afeera. Ijoollee taanee dishineerii isaaniitiin isaan yaadanna. Har'ammoo fuula keenya duratti isaan galateeffachuudhaaf isaan waamnee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna irra deebi'aa galateeffadhaa. Dubartoota keessaa nama jalqabaa nama yoomiyyuu hin dagatamne tuuta dhangaa keessatti akka urjii kan iftu gaazexeessituu Simmeenyi Teessoo gara kanatti nu afeera. Gaazexeessituu Simmeenyi Teessoo. Simmeenyi Teessoo. Gaazexeessituu Simmeenyi Teessoo. Injirtu yoo ta'e namni bakka bu'ee nuu fuudhuuf yoo jiraate carraa laannaa fi hin eegna. Simmeenyi Teessoo maatiin firri hiriyyaan fuudhuufii danda'a. Warri tuuta dhangaa keessa jirtan ittiin hayyee nama lamatu of kennee ture. Abbaan qalbii as gaheera. Thank you. Galatoomii ittiin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa. Afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhan salphisanii warrattiin reediyoo uuman. Jajjaboo jabinni qofti hin ibsine maqaa isaanii maqaan olii warra ta'an warra lubbuu laachuun ogummaa kana baraaran warra afaan sabaa ta'ee roorroo qolate. Afaan warra raadiyoo cabsa jedhu warra hojiin mataa doomsee danuu keessaa jajjaboowwan yeroof haalli nuu fayyame yaadannoo barabaraa hojii miidiyaa Oromoof gaazexeessummaa afaan Oromoo keessatti isaan hojjetan yaadachuuf maqaa isaanii boollaan olitti dhalootaa dhalootatti tursiisuuf dhaabbanni Dream Journalism Training Center yaadamtoota umurii guutuu jedhee jalqabbii hojii isaa irratti isaan yaadata. Isaan kun eenyu fa'i? Gaazexeessaa Abubakar Muusaa. Gaazexeessaa Abubakar Muusaa namni fuudhu Abdusalaam warra qe'ee arfan qalloo bakka bu'ee dana jira. Isaaniin hedduu yaadanna. Seenaan isaanii ol ka'amee jira. Waan kana caalu weebsaayitii adda addaa irraa dubbisuu dandeessu. Hedduu isaan jaallannaa isaan yaadanna. Galatoomii. Namni lammaffaan gaazexeessaa Saamu'eel Dhaabaati. Gaazexeessaa Saamu'eel Dhaabaatiif namni fuudhu Obbo Isaayyaas kabajaan gara waltajjii kanaatti isaan dhamaasna.
Saamu'eel Dhaabaatiif warra hiriyoota warra bu'aa bayii hedduu keessaa waliin darban waliin muummeewwan roorroon itti heddummatu keessa darbanii afaan kanaan sadarkaa kanatti akka industirii miidiyaa Oromoo jabaata warra gumaachanidha. Hedduu isaan galateeffannaa. Ulfaadhaa Busaayas umurii dheeraa isiniif haa kennu isaaniin jenna. Namni sadaffaan Dream Journalism Center har'aa waltajjii kanaatiin yaadatu gaazexeessaa Ibrahim Hajiiti. Galatoomaa ulfaadhaa. Namni Abrahaam Jaallata abbaa Reedamisiiti. Kuni ilmuma Oromooti. Middle East keessaa kan dhufe miti jechuudha. Isuma dachii Oromiyaa keessatti kan dhalateedha. Bilbila nama hundaa keessatti jabina hojii ishee kanaan gonfamtee akka ishee dhageenyu nu gooteetti. Ajab miidhagina sagaleef sansaka jechoota ishee. Haadha kennaa hedduuti. Sodaani sodaachifti. Waltajjiin gurguddaan guddina ishee lallabu. Afaan Oromoo karaa foddaa TV dhaabbii fi miidhagina dhuunfaa isheen dabalameen jechoota walitti ijaaramaniin qalbii namaa buddee dhangaarraa haga safuu seeraa ammaatti ijaarsa miidiyaa afaan Oromoo ammayyeessuu keessatti shoorri ishee fuula jajjaboota shamarran Oromoo keessatti seenaa jalqabaaf dhumaa keessatti waa'ee ishee dubbata. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii. Gaazexeessituu Zinnaash Olaanii akka carraa ta'ee har'aa sababa baay'ina hojiitiin asitti hin argamne namni kennaa kana isheedhaaf qabu gara kanatti namni kennaa kana isheedhaaf fuudhu iddoo si galateeffannaa shamarree jabduun faana ishee hordoftu tokko addana nu gidduu jirti galatoomii bakka jirtutti hedduu si galateeffannaa Zinnaash umurii dheeraa siif haa kennuutti jennaa ulfaadha. Warri dhiiraa akkanaan komanne anan iyyuu miti Dream Journalismii akkan komanne shamarranitti darba ammasi seenaan ishee umurii gabaabaa kanatti himameen dhumu adeemsi isheen deemte fagoodha. Isa kam himnee isa kam dhiifna barreessituudha. Gaazexeessituudha, haadha maatiitii, barattuudha. Ogeettii beeksisaati. Warqee durbaa kan ciccoominni ishee warqeeti. Dubbiin ishee akka dammaa arraba namaatti bu'eetti mi'a. Kulli ogummaaf qabiyyeen ogummaan ijaaraman barootaaf addunyaa miidiyaa Oromoo keessatti shamara guddaa xiqqaan naamusa isheef jajuu ta'uu dandeesseetti. Intalli warra faajjii dirree qabbanaaf jaalalaa Harargee magaalaa Baabilleetti dhalatte kun xinnummaa isheetii hagarraatti balbala ogummaarraa ija ishee hin buqqisne. Barnoota ishee sansakkaa eegdeen qananiin xumuruun aadaa haadhishee gudunfiteef ta'uu hojiileen ishee afaan baasanii dubbatu. Afaan Sumaalii, afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa, afaan haadha ishee afaan Oromootiin sagantaalee gurra namaaf soora ta'an loqoda ishee sammuu namaa keessaa kirrisaniin qopheessuun jaallatamummaa horatteetti. ETV, OBN, Raadiyoo Harar, Maltiimiidiyaa garaagaraa, waajjira mootummaa, beeksisaaleen gurguddaa, hojiilee isheen haqaa, waldaalee ogummaa garaagaraaf hojiilee aartii isheen keessaa qooda hin qabne, nyaata soogidda hin qabne haga fakkaatutti turan. Haadha dhiiraatii, haadha firaati. Isheen qabiyyee miidiyaa Oromoo ammayyeessuu keessatti shoora gaazexeessitoota Oromoo buleeyyiin walqixa yoo jenne hin arbeessine. Gaazexeessituun kun Harashet Tafarraa haadha Maayaa Shoo humna gaazexeessitoota shamarran Oromoo fakkeenya ta'uu buufattee kan jirtu haadha ilmaaniif haadha ogummaa danuuti. Badhaafamtuu qabiyyee miidhagaa miidiyaa Oromoo fooyyessuuf gaazexeessituu shoora qabattee kabaja guddaatiin gara waltajjiitti ishee afeera. Haadha Maayaa Shoo Harashet hedduu si galateeffannaa. Dream Journalism Center kana caalaa jabaadhu
fakkeenyummaan kee kana caalaa hadagaagu siin jedhee jira. Ulfaadhu umurii dheeraa siif hawwina. Galatooma kanatti aansuudhaan namooti nuti isaan galateeffachuu jaallannoo Dream Journalismiin namoota beekamtii kennuu fi barbaadu miidiyaa Oromoo ammayyeessuu keessatti warra qooda guddaa ba'an Makkoo Bilii Multimedia Tamrat Addamu Makkoo Bilii Multimedia galatooma isaaniin jenna. Rita Show Rita Taddada kabaja guddaatiin gara kanatti na afeera. Rita Taddada Gullallee Show Qaroo Taammanaa goota waltajjii geggeessuudhaan biyya kana keessatti yeroo hundumaa waltajjii irraa bookkisu sagalee isaa nama mararu hedduu si galateeffadha. Itti aansuudhaan yeroo ammaa kana keessatti ETV Afaan Oromoo irratti sagantaa hawwataa fi bohaarsaa ta'e namoota dhokatanii Gammadaa Show Gammadaa olaanaa gara kanatti afeerra. Eenyuma kana waggaa tokkoffaasaa kabajate galatoomii galle kana caalaa akka jabaattu siif hawwinaa jabaadhu siin jenna. Itti aansuudhaan kanaan dura sagantaasaa alaalatti biyya ambaatti kan beeknu har'ammoo asunu gidduu kan jiru wiirtuu miidiyaa isaatiin Qaanqee Show Habtaamuu Lamu abbaa gingilchaa Qaanqee Show Habtaamuu Lamu namni bakka bu'ee fuudhuuf yoo jiraate asunu gidduu jira Dr. Fedhasaa. Galatooma ulfaadhaa isinii jenna. Oromiyaa LBN irratti qophii walaa barrootiin dubartootaaf fakkeenya guddaa kan taatu sagantaa isheen jaallatama guddaa kan qabdu hojii tola ooltummaa adda addaa miidiyaa hawaasaa irratti hojjechuudhaan namoota baay'eef mana kan ijaarte akkasumas immoo namoota baay'eef sagalee kan taatu dubartoota baay'eetii fi karaa ogummaa kanaatiin fakkeenyummaa kan qabdu Masarat Dhaabaa namni bakka bu'ee fuudhuuf yoo jiraate namni tokko Masarat Dhaabaa gaazexeessaan boqonnaa hin qabu kanaaf har'a baay'ee isaanii argamuu hin dandeenye. Dhaabbilee leenjii afaan Oromoo leenjisuudhaan ogummaa kana babal'isan yerootti isaan yaadannoo ta'a. Kanaaf yeroo kana isaaniinan waama Oromiyaa Art Institute jalqaba irratti Dream Journalism isaan galateeffachuu barbaada beekamtii laachuu fi barbaada Oromiyaa Art Institute namni tokko dhufaa jira hamilee keessan naa dabala. Itti aansuudhaan Harmony Arts Institute ogummaa sinematoograafii akkasumas immoo ogummaa gaazexeessummaatiin dhaabbata leenjii kennuudha. Galatooma isaaniin jenna. Ulfaadhaa isaaniin jenna. Itti fufuudhaan Abbaalataa Acting Academy Leencoo Abbaalataa Acting Academytiif namni badhaasa kennu badhaasa kana namni fuudhu barattoota sirna fakkaata anumtu fuudhuuf hin danda'a jettee jirti namni biraan socho'aa. Dungoo Art Promotion hojii tiyaatiraa nama hawwatu kan nama gaarii qabu dhiyeessuudhaan warra industirii aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa gumaachaa jiranidha. Hedduu isaan galateeffadha.
Galatoomii ittiin jechuu jaallanna. Baay'ee si jaallanna. Namooti nuti jalqaba irratti Dream Journalism Center kamtii kennuu fi barbaadu gumaacha isaaniitii fi galatoomaan wajjin waan taataniif tumsitoota keenya waan taataniif ittiin jechuu jaallatu. Oliitii tekinooloojii Daraaraa Taaffasee. Daraaraa Taaffasee Oliitii tekinooloojii. Oliitii tekinooloojii Daraaraa Taaffasee. Bakka bu'aa yoo jiraate dhufee fuudhuu fi danda'a. Naatii Piikchar. Naatii Piikchar yoo jiraate. Naatii Piikchar. Naatii Piikchar. Naatii Piikchar yoo jiraate. Ogeessa dinagdee Gammee Maammoo. Gorsaa dhaabbata Dream Journalism Center hoteelitti jechuudha. Sagantaa addaa. Kitaabolee afaan Oromoo gara sagaleessuutti maatii waliif TV kaleessa wajjin imala gaazexeessummaa jalqabeef beekamtii kennee jira. Maatii waliif TV gara kanatti. Maatii waliif TV gara kanatti. Maatii waliif TV Abboomaa eessa jira? Abboomaa. Abboomaa Qaasoo gaazexeessaa Abboomaa Qaasoo gara kanatti kottu. Galatoomi siin jennee irraa lolu. Ulfaaddoo. Itti xiqqeessitan Abboomaan itti qabbanaa deebiin kan jedhamu. Galatoomaa isiniin jenna amma kallattiidhaan jechuudha gara eebba baratootaatti ceenaa. Akka gareetti immoo hojiin isaanii kun ilaalame pirojektoota baay'ee keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan injifate maqaa sagantaa kanaan waama utubaa warraaqsa Oromoo dokumentariidhaan kan hojjetame utubaa warraaqsa Oromoo. Utubaa warraaqsa Oromoo bakka bu'aa dhufee fuudha dursaan gareedha jechuudha dhufee. DJ muuziqaa xiqqootti nuu dabalii siin jechaa jiru. Galatooma jabaadhaa isaaniin jenna. Hojiin isaanii dokumentariidhaan bifa addaatiin kan hojjetamedha. Itti fufuudhaan sagantaa galatooma jabaadhaa isaanii jenna. Galateeffannoo addeessa pirojektii addeessaa iddoo isaan galateeffanna hojii hojjetaniin kan badhaafaman jechuudha. Siifan Kabbada hojii hojjetteen badhaasa addaa kana akka dhuunfaatti kan argattee jirtu mucaa qatalee ogummaa kana keessatti jechuudha. Hojii isheetiin abdachiistuudha. Jabaadhutti jechuu jaallanna. Siifan Kabbada dhiyaansuudhaan guddattuun deesse kan seenaa aartistii Qaalii Hacaaluu Hundeessaa irratti xiyyeeffatedha. Qophiin kun Isaayyaas daddabeewaa Antiikoo Isaayyaas barattoonni keenya jechuudha guyyaa har'aa kana mana barumsaa yookaas immoo dhaabbata leenjii Dream Journalism Center irraati bifa kanaatiin ji'a ja'aaf ogummaa kanaan leenjifamanii waan ogummaan tokko barbaaduuf gaafatu jechuudha. Ogummaa barbaachisaa ta'e beezikii ta'e fudhatanii guyyaa har'aa kana jechuudha. Fuula keessan duratti eebbifamanii jiru. Hamilee kennaafi amma guyyaa kan isaaniitii DJ sagalee dabalii.